Jamaa ilmaan Oromoo akkam fayyaa jirtu bara fayyaa nageenyi isin badhaadha. Hayyee lama egaa marsaa miidiyaa hawaasaa kana gubbaatti barreeffama adda addaatiin ol beekna. Karaa adda addaatiin warri fageenya fi dhiyoodhaa waan Oromoodhaa haala qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jirtu itti waliin erginu, wal dubbisnu, walii yaafannu hunduu baga jiraattan jecha haala qabsoon keenya keessa jiruu fi ammaan tana keessa jirru keessatti seenaa nama jabaa goota namni kamuu faarsuu male tokko marsaa hawaasummaa kan feesbuukii kana gubbaatti jaalli keenya jaal Muusaa Daawit waan barreesse tokko nu qalbiin harkifnaaniin barreeffama qofaan dhiyeessu caalaa yoon sagaleen waraabee isinii dhiyeesse bareeda ta'a laata jedheetanii gara sanatti isin geessa. Waanuma halleefuu qabsoon bilisummaa Oromoo daddaaqama hamtuu keessa seentus bilisummaan hin ooltuti, warri bilisummaa dhabe hamma bilisummaa argatutti hin dhaabbatuti. Qabsoon keenyas carraa kanaan adda miti isiniin jechaati gara barreeffama kanaattan sin ceesisaati nafaana bu'a. Seenaa gooticha waraanaa Jaappaan kan ture seenaa Hiiroo Onodaati. Hiiroo Onodaa waraana Jaappaan erga waraanni addunyaa lammaffaa xumurameen booda waggoota 20 fi bosona Filiippiin keessa ture beektu laata? Bara 1941 Jaappaan buufata doonii Ameerikaa Pearl Harbor tarkaanfii hin eegamneen barbadeessite. Sa'aa 8 booda immoo biyyi Filiippiin weerarte. Kun waraana addunyaa lammataa bara 1944 akka jalqabamuu fi madda ta'e. Hiiroo Onodaas waraana Jaappaan gara Filiippiinitti bobbaasaman keessaa nama tokko ture. Waraana sanatti Jaappaan injifatamtee harka laatte. Hiiroo Onodaa hiriyoota isaa 4 duukaa daggala Filiippiin keessa osoo jiruu waraqaan Jaappaan injifamuu ishee ibsuu akkasumas waraanni daggala keessatti hafe akka harka kennatu kan akeektu tokko xiyyaaraan facaafamte. Hiiroof waayilansaas waraqaa kana argan garuu injifatamuu Jaappaan amanuu waan dadhabanii fi akkasuma waraqaan kun diinan bittinfamee jedhanii waan shakkanii fi kaayyoo isaanitti cichanii harka kennachuu diduudhaan bosona keessa turuu murteeffatan. Loltoonni Filiippiin yeroo hedduu itti duulanii dhabamsiisuuf yaalanis itti milkaa'uu hin dandeenye diina ofirraa qolachaa achuma turan. Mootummaan Filiippiin waraqaa xiyyaaraan facaasuu garuu hin dhaabne ittuma fufe. Waggaa 6 booda bara 1950 isaan keessa inni tokko isaan biraa miliqee harka kennatee 4 ta'anii diddaa isaanii itti fufan. Lola hamaa bara 1953 irratti banameen inni tokko isaan keessa wareegamee 3 itti hafan. Ammas abdii otoo muratin murannoo fi kutannoo guddaadhaan yeroo biraa lola irratti banameen lamaan isaanii wareegamanii Hiiroo Onodos qofaasaa bosona warra Filiippiin keessatti hafe. Gootummaa Hiiroo addunyaa irratti oduu guddaa ta'e waraanni addunyaa lammata xumuramee waggaa 1974 booda lammiin Filiippiin Nooriyoo Suuzuukii jedhamu goota kana barbaacha gara daggala Filiippiinitti imale. Tattaaffii guyyaa 4 boodas leetanaanti Hiiroo Onodaa argatee barreeffamoota adda addaa itti agarsiisuudhaan Jaappaan injifatamuu ishee fi waraanni hundi biyyatti deebi'uu isaanii mirkaneessuufiif yaale. Akka Hiiroon harka kennatuu fi amansiisuuf hedduu carraaqe. Innis akkas jechuun deebiseef. Jaappaan injifatamtee jechuun uummanni Jaappaan hundumtuu dachee kanarraa dhumeera jechuudha. Jalqaba waraana kanatti yeroon seenu amma hundi keenya wareegamnutti harka hin kenninu jechuudhaan waadaa kan walii galle. Atuu dhugumatti lammii Jaappaan ta'uu kee nan shakka. Ammoo dhugaatti waraanni Jaappaan hundi harka kennateera taananii ajajaan waraana jalqaba na bobbaase qaaman dhufee falmaan ani itti jiru akka hin dhiisee galuu na ajajuu qaba jechuudhaan dhaamsa itti dhaammate namticha Nooriyoo Suuzuukii jedhamutti.
Suuzukiin seenaa goota kanaa kudhaammatee gara Jaappaanitti imale waan hiiroon jedhe mootummaa Jaappaanittis hime. Mootummaan Jaappaanis ajaja hiiroo Onodaa barbaachuutti ka'e. Yeroo kanatti ajajaan isaa barasanii magaalaa Jaappaan xiqqoo tokko keessatti daldala kitaabaa ta'ee jireenya dhuunfaa isaa irratti bobba'ee osoo jiraatuuti kan isaan argatan. Bosona Filiippiin deemee goota kana kabajaan fidee akka dhufuu fi ajajaan itti dabarfame. Innis ajaja mootummaa kana fudhatee Suuzukii duukaa goota kana arguuf imala isaa gara daggala Filiippiin jalqabe. Ajajaan isaa hiiroo Onodaa argatee haala jiru erga hundumaa duraa duuba isaa qabsiisee ibseefiin booda goota kana fudhatee gara Jaappaanitti deebi'e. Hiiroo Onodaas injifatamuu Jaappaanitti gubachaa meeshaa isaa waggaa 20 olii fi kunuunsa turee fi rasaasa 500 qabatee Jaappaan seene. Jaallan gamaa gamana jirtan kanneen dirree lolaa bosonaa fi magaalaa akkasumas iddoo adda addaa keessatti murannoo cimtuu qabaatanii jiraattan kanarraa maal barannaa? Egaa yeroo ammaa kana keessatti hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo kanneen zoonii adda addaa keessa jiran cichoominaan Oromiyaan akka hin bilisoomne hubachuudhaan Oromoonis akka walaboomne Oromiyaanis akka walaboomne fi Oromoon akka hin bilisoomne hubachuudhaan kaayyoo ganama manaa itti bahanitti cichanii bosona jiru. Keessumaa hooggantoonni gurguddoon akka Jaalmarroo fi Jaalgollicha Dhengeefaan murannoodhaan gaafiin bilisummaa isaan itti manaa ba'aniif deebii akka hin arganne hubachiisuu fi carraaqii gochaa jiru. Kana malees jaallan dirree adda addaatti zoonii kana lamaan jalatti hammataman zoonii bahaa, zoonii giddu galeessaa, zoonii kaabaa hundi isaaniiyyuu cichoomina kanaan jiru jechaadha. Egaa Jaalmarroo fi Jaalgollicha akkasumas miseensonni woboo falmaatti jiranii hiiroo Onodaa waaqni Oromoof badhaasedha jechuu dandeenya. Oromiyaan hin bilisoomne, Oromoonis hin injifatamne. Diina fi sarkallaanne falmaan bilisummaa taasifamuu kallattii adda addaan itti fufee jira. Waboon mootummaa fi namoota dhuunfaadhaan taargeet ta'uu yookiin immoo xiyyeeffannaa jala galuu hundi keenya waan argaa jirrudha. Waraana kana bittinsuu fi shirri xaxamaa jiru haalaan karaa lamaan ilaalamaa yookiin immoo baay'ee hamaadha. Namoota dhuunfaa fi mootummaadhaan akkasumas gareeleen adda addaa dantaa Oromoo fi Oromiyaa irratti qabaatan hundumtuu yeroo kanatti xiyyeeffannaan isaanii humna waraana bilisummaa Oromoo ta'eera. Kana dhabamsiisuuf halkanii guyyaa hojjetu maallaqni guddaanis itti dhangala'ee jira. Haa ta'u malee dubbii kana keessa waaqni Oromoo hin jiru waan ta'eef wanti milkaa'an hin fakkaatan. Namoonni kana irratti bobba'anii jiranis gariin isaanii qulqullummaadhaan nagaa buusnaa dhugumatti dhiigni Oromoo akka hin dhangalaane kan yaadanii hojjetan jiraachuu hin shakkinu. Hedduun isaanii garuu immoo ergama addaa akka qabanis arginee barreerra. Hooggana waraana qunnamanii waraana hunda kabajaan galchuu fi carraaqii dhuma gochuu caalaa kan isaan irratti xiyyeeffatanii waraana mataadhaan qunnamanii waraanicha gansiisuudhaan waraana bilisummaa Oromoo diiguu irratti qalbii isaanii kennan. Kun immoo gantummaa isa muummee jechuu ni dandeenya. Waraana Oromoo diiguu caalaa wanni hamaan hin jiru. Warri kana godhan kan nama gaddisiisu garuu warra durumaanuu waraana bilisummaa Oromoo irratti duula hamtuu banaa turanii fi waraana keenya salphisaa xiqqeessaa hin jiru jechuudhaan qalbii Oromoo calphisaa turan ta'uutu nama gaddisiisa. Waanuma halleefuu bobbaan waraana hiikkachiisuu kun akka itti fufu intarviyuu kennaa turan irraa dhageenye jirra. Miseensonni waboo goota hiiroo Onodaa irraa barumsa fudhatanii irboo waliif seentan kabajuutu seena keessan bareechaa galgala keessan tolcha. Warri waraana hiikkachiisuu akka ajandaa tokkoffaatti fudhatanii jirtanis qalbii horattanii gochaa Oromoo akka sabaatti hinjifatamaa taasisuu irraa akka of qusattanii abdiin qaba. Uummanni biraan hidhachaa osoo jiruu Oromoo qullaa taasisuu fi hiikkachiisanii gabrummaa jalatti hidhuu fi deemsi deemamu deemsa hamtuu fi seenam egeres nama gaafattu ta'uu namuu beekuu qaba. Hunda caala immoo deemsi akkasii gabrummaa biraatti Oromoo kan ceesisu akka danda'u hubatamuudha qaba. Ilmaan Oromoo bakka hunda jiran hidhachuun otoo jiru waraana keenya waraana hidhatee humna guddaan itti dhangalaafamee hidhatee fi leenji'ee diiganii facaasanii wanti godhamuuf jiru ifa miti. Kanaafuu Oromoon gamaaf gamana kaabaa kibba bahaa lixa jirtan giddugaleessaa jirtan kan barate kan hin baratin qeerroon bilisummaa Oromoo keessafuu gatii dhiiga keetii waan itti wareegamte hanga galmaan geessutti waan kana duuka bu'uu mirgas dirqama keetis
Barreeffama kana kan barreesse Jaal Muusaa Daawudii ani kan sinii seenessee Caalaa Hayiluuti. Dhaamsa kana jaallan miseensa ulee fi qaruuxee woboo taatanii miseensota waraana bilisummaa Oromoo dirree jiran biraan gahuu dubbisaa fi yookiin dhageessisa. Kaayyoon itti baatan hin dagatinaa, warri dadhaban haa galan yookiin harkaa kennatan malee kabajaa sabaaf manaa baatanii salphinatti hin deebi'ina. Jaallan keessan simbiraa galanii akka isaan itti qabamaa jiran mataansaa gaafii guddoo kan kaasuu fi laata isaanuu kan quba of nyaachisudha. Hundumaafuu isin jaallan dirreetti haftanii kabajaa guddaa qabduuti. Isin kennaa waaqni Oromoo akka onoodaatti Oromoodhaaf kenne ta'uu keessan hubadhaatii irbuu keessan galmaan ga'aa. Bilisummaan hunda keenyaaf, Oromiyaan ni bilisoomtii. Fayyaaf nagaa ta'aa. Injifannoon kan uummata Oromooti.